Hello guys, akkam jirtu? Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanalaa Kiyyaa Tech. Baga gara chaanalaa Kiyyaatti deebitanii dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa waaletii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee bareedaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkuma beektan hedduun keessan Binance banachuudhaaf akkasumas immoo KuCoinis ta'e waaletota garaa garaa banachuudhaaf National ID yookiin paaspoortii isin gaafatu jechuudha. Sana malee banachuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu guyyaa har'aas waaletii baay'ee bareedaa kan National IDs ta'e paaspoortii isin hin gaafanne sekur kan ta'e isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hanga xumura viidiyootti na waliin ta'aa hordofaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yeroo jalqaba eegaltan ammoo laayik gochuun eegala. Ammas irraan deebi'aa viidiyoo yeroo jalqaba eegaltan laayik gochuun eegala. Maatii chaanala Kiyyaa warra hin taane immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanala Kiyyaa Tech itti dabalamaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Aappii isaa argachuuf jalqaba gara Play Store keessanii ni dhuftu. Gara Play Store keessanii erga dhuftanii aappii kana ni argattu jechuudha. C-Wallet jettanii search ni gootu. Play Store irraa erga C-Wallet jettanii search gootanii install ni godhattu. Kana booddee ani already install godhee waan hin jiruuf open jedheetiin keessa seena jechuudha. Yeroo keessa seentan haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Allow gootanii waan inni isin gaafatu bira ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee gara gadiitiin start my wallet kan jedhutu jira. Bakka start my wallet jedhu sana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin isiniif ni banaa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif banee maal gootu gara gadiitiin profile kan jedhu jira. Bakka profile jedhu irratti yeroo tokko maal gootu ni tuqxu jechuudha. Tuqxanii dura nu dabarsitu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti emailii isin gaafata jechuudha. Emailii hin qabde yoo ta'e illee akkasuma mobile lakkoofsa bilbilaa keessaniitiin as keessa Itoophiyaa kan jedhu ni jira. Itoophiyaa jettanii search gochuu ni dandeessu jechuudha. Itoophiyaa jettanii search gootanii haala kanaatiin lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaatiin banachuu ni dandeessu jechuudha. Ani garuu recommend kan isin godhu emailiitiin osoo banattan irra gaariidha jechuudha. Kanaaf bakka kanatti maal gootu emailii keessan ni barreessitu jechuudha. Erga emailii keessan barreessitanii booddee next kan jedhu gara gadii kana ni jira. Next gootanii gara fuulduraatti maal gootu ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Kunoo haala kanaatiin warroota asirraa argitan kana fiddanii bakka duwwaa kanatti ni guuttu jechuudha. Amma akkamittiin guuttu bakka kana irratti tuquudhaan qubee guddaa fi qubee xiqqaa isaa eegdanii akkaataa inni ittiin barraa'eetiin ni guuttu jechuudha. Amman fakkeenyaaf guuteen bira dabarsa jechuudha. Haala kanaatiin erga guuttanii booddee confirm kan jedhutu jira. Bakka confirm jedhu irratti yeroo tokko tuqxanii maal gootu gara fuulduraatti isin dabarsa. Kana booddee akkuma argaa jirtan emailii keerratti verification code siif erginee jirra jechaa jira. Emailii irra deemeetiin verification code fudhee fidee asitti guuta. Isinis haaluma kanaatiin emailii keessan seentanii verification code inni isiniif kennu refresh gochuudhaan ni fudhattu. Kun akkuma argitan asirratti C-Wallet jedhee koodiin naaf dhufee jira jechuudha. Amma irratti seeneetiin maal godhaa koodiin naaf dhufee jiru sana kunooti akkuma argitan irratti yeroo tokko gadi qabeen koppii nan godhaa. Isinis haala kanaatiin irratti qabdanii maal gootu koppii ni godhattu. Sana booddee erga koppii godhattanii dhuftanii bakka kanatti koodii keessan paste ni gootu jechuudha. Ofuma isaa gara fuulduraatti isin dabarsaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin invite code kan jedhu isiniif dhufa jechuudha. Invite code kan jedhu screenii irratti kan argaa jirtan kana jechuudha. Screenii irratti kan argitan kana isiniif hin kaa'a. Invite code kan jedhu isa galchitanii maal gootu fuulduratti of dabarsitu jechuudha. Erga invite code sana guuttanii booddee start my wallet kan jedhu jira. Start my wallet kan jedhu tuqxanii maal gootu fuulduratti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif bana paaswordii akka itti uummattan isin gaafata jechuudha. Maaliif yeroo transakshinii adda addaa gaggeessitan yeroo waa tokko tokko namaaf dabarsuufis ta'e waan tokko tokko yeroo fayyadamtan paaswordii akka isin gaafatu abbaan akkaawuntii kana akka fayyadamaa jiru adda baasuudhaaf paaswordii isin gaafata waan ta'eef lakkoofsaa fi akkasumas immoo qubee wal keessa makaa ta'eetiin paaswordii jabaatee uummachuu qabdu jechuudha. Amma paaswordii uumeetiin maal gootu sana booddee confirm kan jedhu bakka kanaatiin ni tuqxu jechuudha. Haala kanaatiin erga paaswordii keessan uummattanii booddee bakka kana confirm kan jedhutu jira. Confirm kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Confirm kan jedhu tuqxanii gara fuulduraatti isin dabarsa. Amma login password activated jechaa jira jechuudha. Kana booddee yeroo ittiin seentan passwordii akka isin gaafatu
godhattanii jirtu jechuudha. Amma haala kanaatiin akkuma argitan naaf banamee jira. Baalaansiin kiyya akkuma asirraa argitan baalaansiin 0 jechaa jira. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa waan barbaaddan kana irratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. USDT ni qaba jechuudha. Akkasumas BNB akkasumas illee Bitcoin illee waan barbaaddan asirratti dabarfachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa barbaadaniitiin seentanii wantoota akka Notcoin wantoota akka Toonii illee asirratti dabarfachuu ni dandeessu jechuudha. Crypto currency isin asirratti dabarfachuu barbaadan fuuldura kanaatti kan hin arganne yoo ta'e maal gootu bakka mallattoo searchii ofirraa qabdu kanatu jirti. Bakka mallattoo searchii ofirraa qabdu kana irratti gadi qabuudha yeroo tokko maal gootu gara oliitiin ammallee searchii kan jedhutu jira. Bakka searchii jedhu kana irratti yeroo tokko deebitanii maal gootu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee fakkeenyaaf Notcoin waan yoo ta'e kan isin asitti dabarfachuu barbaadan Not jettanii haala kanaatiin ni barreessitu jechuudha. Not jettanii yeroo isin barreessitan kun haala kanaatiin Notcoiniin haala kanaatiin isiniif dhufa. Ishee kana tuquudhaan on ni godhattu jechuudha. Ishee kana yeroo tokkoof ni ibsitu jechuudha. Ishee kana ibsitanii on ni godhattu. Kana booddee maal gootu waaletii isaa keessa ni seentu jechuudha. Erga on godhattanii booddee kana booddee maaltu jira bakka kana receive kan jedhuu fi send kan jedhutu jira jechuudha. Yoo asirraatii Notcoin kan qabdan ta'e bakka send jedhu kana ergitanii namaaf ergitanii gurguruu ni dandeessu. Yoommoo ofii keessan as dabarfachuu barbaadan ta'e illee receive gootanii maal gootu adreesii keessan koppii ni godhattu jechuudha. Adreesii keessan haala kanaatiin isiniif dhufa. Ishee kanaa fi ishee kan lamaan isaanii koppii godhachuudhaan nama akka isiniif dabarsu barbaaddan yookiin immoo weebsaayitii irratti withdraw godhachuu barbaadan irratti ni ergitu jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu. Irratti gurguruuf yookiin immoo namatti dabarsuuf yoo kan barbaaddan ta'e immoo bakka send jedhu tuquudhaan namaaf erguu ni dandeessu jechuudha. Bakka send jedhu tuquudhaan maal gootu bakka kanarratti adreesii namicha isiniif erguu barbaadanii adreesii isaa ni ergitu. Nama C-Wallet qabuuf erguu barbaadde yoo ta'e immoo C-Wallet ID kan jedhu kanatu jira. C-Wallet ID kan jedhu kanaatiin waliif dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Namni akka C-Wallet ID keessan irratti isiniif dabarsu yoo kan barbaaddan ta'e maal gootu profile kan jedhutu bakka gadii kanaatiin jira jechuudha. Sana booddee maaltu jira bakka kana kunoo CID kan jettu ishee kanatu jirti. Ishee kana irratti yeroo tokko tuquudhaan koppii ni godhattu jechuudha. Koppii godhattanii namaaf ergitanii maal gootu akka namichi kan irratti isiniif dabarsu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana malee wantoonni garaagaraas seetingii keessanii jiru as keessa seentanii security keessan jabeeffachuu ni dandeessu. Seetingii garaagaraallee as keessa seentanii maal gochuu dandeessu sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Amma waan xiqqoo yookaan isinitti agarsiisu ta'e as keessaati lakkoofsa bilbilaa keessan as keessa galtanii lakkoofsa bilbilaa keessan galchitanii lakkoofsa bilbilaa keessan verify godhachuu ni dandeessu jechuudha. As keessa seentanii lakkoofsa kana kan Itoophiyaatti guuttu kan Itoophiyaa erga galchitanii booddee maal gootu lakkoofsa bilbilaa keessan galchuudhaan verify godhachuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf haala kanaatiin erga barreessitanii booddee maal gootu get a code kan jedhutu jira. Bakka kana tuquudhaan kooddii isiniif dhufu immoo bakka kanatti ni guutu. Sana booddee confirm erga gootanii lakkoofsa bilbilaa keessanillee verify isiniif godha jechuudha. Akkasumallee kun as keessaati wantoonni garaagaraan ni jiru jechuudha. Auto lock kan jedhullee ni jira. Auto lockii kanallee onii godhachuu dandeessu. Yeroo isin keessaa baatan namni biraa seenee akka ittiin hin fayyadamne namni biraa akka seenee akka ittiin sin jalaa hin fayyadamneef paaswoordii isin barbaachisu irratti galchuudhaan gara fuulduraatti dabarsitanii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas illee wantoota kana seentanii ilaallachuu ni dandeessu yookiinis immoo sirreeffachuu ni dandeessu. Karansii keessan maaliin akka inni isiniif agarsiisu yoo barbaaddanis USDT dhaan yookiinis immoo kan biraa seentanii as keessaati warra kanaatiin akka inni isiniif mul'isu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu. Baay'ee salphaadha jechuudha. Yoo doolaara bakka biraatii asirratti deposit godhachuu kan barbaadan ta'e fakkeenyaaf USDT kan jedhutu bakka kana jira. Bakka kanarraati USDT kan jedhu irratti ni tuqxu. Sana booddee receive kan jedhu bakka kana ni jira. Receive kan jedhu bakka kana erga tuqxanii booddee maal gootu bakka isin irraati dabarfachuu barbaadan sana irratti TRC20 kan jedhuu fi ERC20 kan jedhu akkasumas immoo wantoota garaagaraatiin isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Isin kan barbaadan as keessaa guuttanii kaatanii maal gochuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf BIP20 Binance Smart Chainiitiin kan deposit godhatan yoo ta'e fakkeenyaaf dhuftanii bakka kanarratti maal gootu ishee kana tuquudhaan on irratti godhattu jechuudha bakka kanarratti. Erga bakka kanarratti tuqxanii on godhattanii booddee adreesiin keessan kun ni jijjiirama jechuudha.
adreesii kana erga jijjiiramee koppii godhattu amma akkuma argitan adreesiin kun xumurri isaa 99 dha. Amma TRC20 irra yoo buuse ammoo maal ta'a ni jijjiirama jechuudha. Ala kun akkuma argitan ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf adreesiin hundi isaayyuu garaagara waan ta'eef yeroo dippoosit irraa gootan waan hunda isaayyuu cheek godhachuu qabdu jechuudha. Yogguu doolaara asirra naqattanii doolaara keessan asirraa namatti gurgurachuu barbaaddan yookiin gara maallaqaatti jijjiirachuu barbaaddan immoo sendi gootanii haaluma kanaatiin maal gootu namichaaf ni ergitu. Namicha birrii Itoophiyaatiin siniif ergee doolaara isinirraa fudhatuuf ni ergitu jechuudha. Bakka kanatti maal gootu meeqa akka erguufi barbaaddan ni barreessitu jechuudha. Bakka kanatti immoo adreesii isaa ni barreessitu. Yoo nama C-Wallet qabu ta'e immoo bakka kanatti C-Wallet ID isaa bakka kanatti barreessuudhaan namichaaf erguufi ni dandeessu. Maaliif C-Wallet ID maaf barbaachisaa? Adreesiitii yookaan ergitanii fi ta'e bakka kanatti akkuma argaa jirtan doolaara 2 fi wahii isinirraa ni kutataa jechuudha. Garuu C-Wallet ID irratti yookaan ergitanii fi ta'e immoo bakka kanatti kan isinirraa kutatu 0 dha jechuudha. Waan isinirraa kutatu tokkollee hin qabu. Nama C-Wallet qabuuf kan ergitan yoo ta'e jechuudha. Haala kanaatiin nama C-Wallet qabuuf haala kanaatiin erguu dandeessu. Nama C-Wallet hin qabneef immoo adreesii irratti isin irraa kutata jechuudhaaf malee haala kanaatiin erguufi ni dandeessu. Haala kanaatiin irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Waan isiniif hin galle koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasumas immoo viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamittiin bakka biraatii hojii hojjenne gara C-Wallet keenyaatti akka dabarfachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayik gochuu hin dagatina. Maatii chaanala keenyaa warri hin taane immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanala keenya ta'a. Viidiyoowwan kana fakkaatanii fi viidiyoowwan hojii onlaayinii garaagaraa akka isin qaqqabaniif immoo mallattoo bilbilaa sabskiraayibii fuuldura jirtu tuquudhaan oolii kan jedhu irra buufadhaa isiniin jedha. Goodbye.